iddoo walii kennuun biratti beekamaadha waan ta'eefanii yeroo garee wangeelaa jedhamu hunduma keenya jechuudha. Amantoota warra macaafa qulqulluutti amanan keessumatti amantoota warra wangeelaa jechuudha. Hunda keessan hirmaannaa kan gootan kana keessatti hundi keessan eebbifama. Gooftaan isin haa eebbisu hunduma keessan laallata yeroo obboloonni keenya galatoomaa jedhan hunda keessan jechuudha. Faarfataa Tamaan Faaris baga nagaan dhuftanii nagaan gaafadhaati yaada qabdan nuuf qoodaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barsiisaa waajjii eebbifamaa ulfaadhaa diniin jechuun barbaada. Tokkoffaa irratti waama yaada sadan tokkoon qabanii. Tokkoffaa irratti gareen kun jiraachuu isaatii fi baay'ee waaqayyoon galateeffadhaan gareen wangeelaa kun jiraachuudhaaf. Maaliif jennaan duratti namni tokko kiristaana keessa yoo hidhame yoo wanti tokko dhaga'ee dafee namni barbaadee bira ga'ee maanni rakkoonsaa jedhee yookiin abukaatoo dhaabee fi waan tokko tokkoon hordofu baay'ee hin jiraanne egaa waggoota dheeraa amantii kana keessanis tureera hidhamee beekaman dafee waldaan hin qaqqabneen ofuma kootii guyyaa isaa fixee mana murtiitti dhiyaadhee manni murtii bilisannaan bahee galee beekachaadha yeroo 2-3-4 barbaachaafis ta'ee hordoffiin karaa garee kanaatiin jiru baay'ee nama boonsaa baay'ee namatti tola. Waldaa mayyuu lafa isheen jirtu hin dammaqsa gareen kun jechuu kooti kanaaf gareen kun jiraachuu isaatiif baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu akkasitti hundooftanii wanti isin gochaa jirtan immoo boleessa keenyaatiin wal qabatee dhimmoota biraa waan wangeelaa wal qabatu waan maqaa waaqayyoo kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin faalleessuudhaan achi as dhufu wantoota baay'ee irratti gadi dammaqxanii macaafa qulqulluudhaan gadi baatanii wanti isin gochaa jirtan karaa miidiyaa kanaas baay'ee guddaadha. Bara miidiyaan babal'ate kana keessachuudha. Kanaaf hojii gaariidha. Hojii waldaan kiristaanaayyuu dagattee jirtu yaadatamuu kan qabu hojii isin hojjechaa jirtan kun waan ta'eedhaa fi baay'ee galatoomaa isin jechuun barbaada. Achumaan akkas itti jabaattan duukaa akka buutan hojii kana biraa akka nafni isin jechuun barbaada isa jalqabaa irratti jechuu kooti. Inni lammaffaa dhimma obboleessa keenya miliyoon irratti waan xinnoo tokko dubbachuudhaaf ni dhufe. Namni tokko dogoggoruu hin danda'a. Biyya lafaa keessa amma jiraatutti namni foon uffatee jiru dogoggora qabaachuu danda'a. Dadhabuu danda'a. Waarra darbuu danda'a. Waa'ee akka baay'ee hojjechuu danda'a namni. Waan hojjete sanaatiif immoo seeratu jira. Biyyi heera qabdi, seera qabdi biyyi. Biyya seera qabduu fi heera qabdu keessatti reebichi barbaachisaa natti hin fakkaatu anaani. Mucaan kun yoo dogoggore yoo amantii namaa kana cabse yoo amantii kana waan biraa dubbatee wanti isaan gufaasise jira yoo ta'e maaliif seera ittiin dhiyeessine jedhu kun maaliif seeraan hin gaafanne reebicha maaltu fideedha tokko kan. Kanaaf immoo maal isiniin jechuudhaaf nama kan hin barbaadu ammayyuu duukaa akka buutan maaliif gareen kun dhaabbattanii waan jirtaniif namoota hundumtuu immoo isin hordofaa jira kiristaanonni baay'een dammaqinaan isin hordofaa jira garee kana jechuudha. Kanaaf gareen kun wanta isin gochuu qabdan namoota mucaa kana reeban dhimma amantiitiin wal qabate amantii kanaaf reeba yoo ta'e waan manni waa'ee amantaa biraa cabseef reeba yoo ta'e dhimmi kun reebicha hin fidu caccabsuu hin fidu dhiigarra kutuu hin fidu seera jira seera gaafatu jira hanqaxii qaba seerri unka mataasaa qaba waan ta'eedhaaf seeratti dhiyaate seeraan gaafatamuu qaba. Waan balleessa sanaaf immoo seerri murtee itti murteessee manni murtii gara barbaachisutti adaba isaa fixachuu danda'a malee namni reebamuu hin qabu hin jedhan. Kanaaf amma maal isinitti immoo barbaadanii akka gootti akkasiin ammayyuu hordoffii keessan akka gootan warra mucaa kana reeban kanatti seerri maal jedha abukaatoon dhaabbatee fi maaliif akka reeban utuu seerri jiru utuu biyyi seera qabdu caccabsuun maaliif barbaachise isa kanas akka gaafataman maaliif jennaan boriftaan kun amantaaf amantaa walitti buusu amantaa wal jibbisiisuuf fida jechuudha. Maaliif namni wal kabajee jiraata fakkeenyaaf obbolaan koo musliimoota abbaan koo muslima imaama masgiidaati kabajeen jedha wal jaallan wal kabajnu ayyaana isaanii nan kabajaa waan barbaachisu naqeen hirmaaddaa gaafan isaanis naa bilbiluu wal hordofaa jirra jechuudha. Duraan yoo jibbi jiraate iyyuu amma immoo deebinee akkas ta'eera jechuudha. Sababa kanaatiif amma reebicha maaltu fide biyya seerri jiru keessatti kanaaf seerri haa gaafatu. Seeratti hadhiyeeffatan abbaan barbaade kanaan achi dhimmi isaan gochaa jiran kun gaarii miti waan ta'eedhaaf amma hordoffiin keessan cimee akka itti fufuun barbaada.
waan reebameef maaliif akka reebame utuu seerri jiru utuu heerri biyya tokko jiru reebuun maaliif akka barbaachise akka nu gaafataman kana. Inni biraan immoo dadhabina isaatiif immoo jira seerri waan ta'eedhaaf seera isaa immoo hordofaa fi adaba barbaachisu adabamu seeratu adaba waan ta'eef siniin jechuu kooti waaqayyo sinaa eebbisu. Inni itti aanu dhaamsa koo sadaffaa ani qabu nuuni arraban hin bannu. Maaloo haadha kee maaloo abbaa kee maaloo wanti jedhamu kun afaan kiristaanaa keessaa gadi hin bahu. Hin qabnu nuyi isa kana. Nuyi waaqayyo sii fadhiisu jechuu qabna nu. Waaqayyo sinitti araaramu jechuu qabna nu. Sinii galee kanaaf arrabsi kan jedhu Quraana keessattis kan hin dhageenye wanti namoonni keenya amantaa biraa hordofan kun arrabsan jecha badan kunis jecha kana hin dhageenye. Namni tokko mirga amantaasaa ibsachuu qaba. Amantaasaa musliimni natti beeksifachuu hin danda'a. Amantaan koo kana dee. Anis immoo amantaan koo kana fakkaataa jedhee waa'ee jireenya ta'uu Yesuusiin ibsachuu nan danda'a jechuu kooti. Sinii galeedha. Garuu jaalalaan wanti godhamu qabu jaalalaan ta'uu qaba. Jaalalaan walitti abbaan wal mo'uu qaba. Abbaan immoo wal hin moone immoo wal falmii dhiisuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu maaltiin jechuun barbaadanii gabaabumatti nuni yeroo waan akkasii kun dhalatu jecha hin bannu arraba keenya eeggachuu qabnaan isiniin jedha. Inni isheenuma garee kanaaf dhaamsa ani qabu. Gareen kun barsiisa gadi fagoo ijoollee keenyaaf akka laattan ijoollee miidiyaa kanarraas falmii dhaqan wantoota tokko fudhatanii dhufanii fi yeroo barsiisa sagalee waaqayyoo akka laattan namoota jajjaboonis jiru macaafa qulqulluu beektoti macaafa qulqulluu edamma fakkeenyaa fi abdoo fa'aa hirmaachiftaa turtanii namoota gurguddaa akkasii qabdi waldaan keenya namoota akka luba fi qaaduu beenyaa fa'aatu jira paastor Solomoon fa'aa jira namoota jajjaboo beektota jajjaboo qabdi beektota kanas hafeeraati yeroo muraasa namoonni akka itti hirmaatee baratus godhaati kanan isinitti dhaama ammas dabalatasaa waan isin hojjechaa jirtan yeroo namoonni amantii keenya cabsuudhaan dhufan isin immoo waan beektaniin itti dabalamaati hojjedhaa nus immoo isin bira jirran isiniin jedha. Walumaa gala kanan dubbachuu barbaade gochaa isin hojjechaa jirtan hordoffii isin obboleessa keenyaaf gootan kanaaf immoo waaqayyo isinaa eebbisuu isinaa kabaja guddaa argadhaa isiniin jechuun barbaada waan tumsamuun qabu waan gargaaramuun qabu immoo karuma kanaan walitti haa qabamuu fi namootatti simaa namooti bira dhaabbachuu hin danda'u waan ta'eedhaaf yeroo isaaf waan tokko isa barbaachisu goonuuf isaa qabaannu isiniin jedha waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama hundayyuu nuyi wal kabanya afaan keenya keessa jaalala malee jibbiin bahu arrabsoon isin bahu kan keenya miti inni kuni waaqayyo kabaja isiniif alaatu ulfaadhaa isiniin jedha isinittan deebi'a yoon xinnoosee yeroo qabaattanii boodarran xinnoosee waan anaasa'uun qabu. Isinaa eebbisu itti deebitu boodarra. Gooftaan guddaa isin eebbisu dhugaa dubbii bulchaataadha waan itti dabaluun qabuun eebbifamaa faarfataa tamaan faaris baay'ee akkasin jaallannu beektus nama guddaadha yaadaaf qajeelfamuu laattaniif gooftaan guddaa isin eebbisu eebbifamaa amma dilbiin fa'aa dubbatanii xiqqoo ishee dilbii fi dabarseetanii ergasii booda warri kaan isinitti dabarsaa deema dilbiin fa'aa dubbatanii barsiisaa ijoon immoo zaloo jiraatan galcha. Dubbadhaa dilbiinan dhufa. Tole waajji koo gooftaan ayyaana siif haa baay'isu. Hunduma keessaniif iyyuu gooftaan ayyaana haa baay'isu. Waan bareedatti jirta. Dhugaa obboloonni si wajjin hiriiranii jiranis waan bareedatti jiru. Dubbiin toora galchanii hubachiisuudhaaf wanti isin carraaqaa jirtanis baay'ee isaa tokkotti gaariidha. Wanti ani jechuu barbaadu tarii tamaamillee waan dubbate tokko qaba. Mirgi namaa tokko erga seera jalaa oolee erga to'atame jedhamee booda beektanii seerumaan lallaba. Seera fi humni walitti hin dabalamu. Seeraa fi sodaachisuu walitti hin dabalamu. Isa kanaaf kiristaanummaa ta'uu duwwaa hin barbaachisu. Namumtiin haqa jedhee dubbatu biyya lafaa kanarra jiru tokkoomtuyyuu matumti isaatiiyyuu haqni akka inni toora irratti eeggamee deemu gochuu qaba. Sababii kiristaana ta'e duwwaa fi miti. Kanaaf iyyuu ani garee kana sin akkana gootanii jedhanii balleessaa kaleessa yeroo darbe wajjin walitti hidhuun hin barbaachisu. Gargaarsa yeroo kanaa maalidhaa nama ta'uu duwwaan baay'ee barbaachisaadha. Nama ta'uu duwwaan homaa waan biraan hin barbaachisu jechuudha. Sababii kanaaf iyyuu namni namummaadhaan nama hin gargaarin yoo jedhu ani akka barbaadinni nama barbaade irratti waan barbaade godhe yoo jedhe inni sun hin danda'amu. Maal jennaan
Tarii warra keenyaa hin beeknu ogeessota seeratii dhiisne biyyi keenya keeyyanni 1920 heera biyya keenya irratti ifaan ifatti nama dirqisiisuu hin danda'amu. Humnaan namatti doorsisuun hin danda'amu. Inimaayyuu ragaa mana poolisiitti kenneeyyuu boodayyuu mana murtii irratti yoo dhaqee dubbata ta'e dhiisuyyuu isa sanayyuu hin dubbanne jechuu ni danda'a. Kana garuu durreeyyoonni walitti yaa'anii maal godhaa jiran? Poolisii jalaan seera da'oo godhatanii wanni isaan godhan kun gochaa seeraan alaati. Biyya keenyattis haa ta'u achittis haa ta'u. Ani garee wangeelaa wanti na boonse nama maqaa seeraa da'eeffatee nama gadi cabsuudhaaf deemu seenanii gaafa gargaaran baay'ee tokkotti na boonseera. Maaliif jennaan inni kun jabaatee biyya keenya keessattis ittuma fufa borus. Maal jennaan sababii wangeela lallabdeef, sababii amantii kee bakkeetti baattee ibsatteef wanni sirra ga'u jiraachuu hin danda'u. Heera biyyaatitu kenna. Mirga maalii amantii ofii gaggeeffachuudhaa fi barsiifachuu heera biyyaatitu kenna. Kana amantii kamitu qaba. Sababii kanaaf jedhamee nuti namarratti duullee amantiin keenya arrabsame akka kana ta'e jennee mana murtiis nama naamu. Dullaadhaanis namatti fiigu. Garuu immoo warra nutti fiiganiif deebii gahaa ta'e karaa seeratiin akka inni argatu ni dhaabbanna. Cimeet itti fufa inni kun. Dhugumaan dhugaadha cimeet itti fufa. Sababii kana gootaniif immoo natti toleera. Obboloonni kan keenya immoo sirriitti tasgabbaa'aa wanti seerarra jiru hundi baay'eessis namatti hin himamu. Ifaan garee wangeelaa immoo ifatti isin hubachiisuudhaaf baay'ee akka isaan carraaqaa jiran argeera. Irra keessaa yoo isin hubachiisan wajjiniin jiraachuusaa beeka. Boru wangeela ba'ee barsiisee maal qaba? Durree natti hin taphatu. Abbaan barbaade ba'ee dhufee natti hin taphatu. Maaliif jennaan namni hundumtiyyuu fuula seeraa durattis walqixa akka inni ta'e beekamuu qaba. Namatti darbinee hin deemnu garuu seera da'oo godhatanii isa isaan waan meeqan doorsisan sun akka inni hin jirre kutannee kana darbaa itti hojjetama ammallee kana hundumayyuu jechuudha. Waaqayyoo waan si kaaseef isa kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadhaa, jabaadhaa, tokkummaan kanarra cimeetuma itti fufa, nama nariinu, nama rukunnu, nama waan biraan jennu garuu seera da'oo godhatanii kashalabboonni nutti hin taphatan kanaan booda kanu. Gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu. Eebbifama sinaa eebbisu dhugaa. Amma waan yaadachiisan amma barsaa dilbiinfaa galatoomaan eegastiin sirreessa. Waan tokko na yaadachiistan akkuma dhaamsaatti jechuudha. Amma ijoolleen keenya yoo gidduu kanas ta'e yeroo biraallee waan namni isiniin jedheen waan namni waa'ee keessan barreesse yookiis barreessee maxxansin waama kiristaanummaa irra barreessee maxxansu jecha wayii jedhe yoo aartanii miira keessa galtanii islaamummaa tuqxan fakkeenyaaf isaan Muhammadii nabiyyi jedhanitti amanu nu biratti garuu Muhammad nabiyyi dhugaa miti. Nabiyyi sobaati jennee amanna. Kiristaanni Muhammad nabiyyi dhugaa ta'ee amana yoo ta'e dogoggora keessa jira. Faallaa Yesuus Kiristoositti faallaa macaafa qulqulluuti. Muhammad gabaabaadhumatti jechuudha. Muhammad nu biratti nabiyyi dhugaa miti. Kun beekamaadhuma. Kiristaanni akka jedhaman yoo jiraatan musliima malee kiristaana miti. Akka jennee amannu malee isaan garuu nabiyyi dhugaa ta'e jedhanii amanu miti. Quraanni kun dhugaadha jedhanii amanu islaamummaan dhugaadha duukaa bu'anii jiru. Akkeetti amanu musliimtonni. Nu warri kiristaanaa immoo akkeetti namannu waan ta'eef yoo isaan dhufanii kiristaanummaa tuqan akka dhufaatti illee nu tuqanii waan barreeffamee jiru yoo dubbanne rakkoon qabu. Quraana hadiisa keessaa barreeffamee waan jiru baasaa dubbisaa maxxansa. Ragaan agarsiisa. Borii yoo mana murteessi hin dhiyeeffatan ragaa qabdu jechuudha. Ragaan dubbachuu dandeessu. Kanaan ala garuu yoo aartanii miira keessa galtanii waa isiniin jedhanii yoo arraba wayii dubbattan yoo arraba wayii maxxansitan ijoolleen keenya kiristaanaa arrabsoo maxxansitan yookiis viidiyoo waraabdanii maxxansitanis yoo barreeffama maxxansitanis feesbuukii bakka kamitti iyyuu dhiifama gaafadhaa baati. Nama tokko dhiifama gaafachuu yookiis nama amantii tokko irraa dhiifama gaafachuun dabuma namaaf hin kennu yookiis dabeessa nama hin godhu. Wallaalaas nama hin godhu. Yoo baatan nama tokko dhiifama gaafattan an dogoggoree haarirraa ka'een kana jedhe dhiifama naa godhaa. Saba koo Oromoo yoo jettan dogoggora keessan ofirratti bartan dhiifama yoo jettan kiiloon keessan gadi hin bu'u. Oluu dabala malee namoota biratti. Oluu dabalaa deemtu malee. Kanaaf gadi baate okee dogoggora dhiifama naa godhaadhaati dhiifama gaafadhaa. Rakkoo isin irraa hin qabu. Kun rakkoo tokko hin qabu jedhee yaadan akka gootti. Yoo namni amantii kiristaanaa arrabse immoo nan dogoggora dhiifama naaf godhaa jedhe immoo bira darbaa fi maali Yesuusa kana caalaa nuuf dhiisee
Cubbuuni baadhannee deemuu hin dandeenye nurraa fuudhe miti. Dukkana hamaa keessaa gara ifa jireenyaatti nu waame miti. Namni tokko dhufee dhiifama isiniin jennaan yeroo sana dhiisaa fi darba. Irratti hin qulqulfatinaa. Du'uu qabdaa. Morma sirraa ka'uu qabaa. Amantii koo tuttee kiristaanummaa arrabsitee Yesuusin tutte jettanii albee namatti qarachuun bira hin jiru yoo akkasitti yaaddan namoonni tokko tokko dogorarraa kaatanii ilaalcha kana keessaatii ba'uu qabdu. Dubbannaa keessanis eeggachuu qabdu gidduu kana keessa keessumatti. Adeemsaan malee walitti deemsaa jiran walumaa galatti kiristaanummaa irratti musliimtonni erga bara 612 kaasanii dhufaniiti harka nurraan deeffannee jechuudha. Nu ajjeesuu, nu arrabsuu, ari'atamarraa harka deeffatanii hin beekani. Takkaan immoo gadi deemnee hin beennu, mo'amnees hin beennu, cabnees hin beennu. Kanaaf akkasittiin yaadaati amantoonni tasgabbiidhaan jaalalaan deddeebi'a. Yoomiyyuu nu mo'achuu hin danda'ani. Yeroo jedhu lola irratti jechuu koo miti. Lolatti gadi hin baanu, dullaa fudhannee qawwee fudhannee nama ajjeesuuf gadi hin baanu. Oromoo keenyaa bari baay'een isaanii. Nutu irratti kaa'are barbaachisummaa hin qabu. Kanaaf jaalalaan deddeebi'a. Xiqqoo ishee tasgabba'aa. Obsa godhadhaa. Ijoolleen keenya tokko tokko miira kee jirtan nuti isin hin dhiifnu. Ani immoo nama qabeen akka godha. Amma isaan nama tokko kiristaana keessaa lubbuun dabarsanii nu gadi baanee isaan irratti jaan baanu. Tasumaa kun hin ta'u malee. Ana akka kootti hin deeggaru macaafni nama barsiisu waan ta'eef nu gadi baanee jaasan irratti hin baanu. Nuti amantii namni dullaan tiksu hin qabnu kaa. Amatu akka isaaniitti jechuudha. Amma nuti silaa Yesuusiif gabbaanee nama lollaa. Yesuusiin tuttee, Yesuusiin akka jettee jennee dullaa baadhee nama duukaa deemna ture. No! Nuti kana hin goonu. Sababni isaa kan keenya isa jiru isa jiraatu. Isa deebi'ee dhufu. Isa jiraachuu isaa argisiisu. Kiristaanonni macaafa qulqulluudhaan eeggannu hin qabnu. Ani amma kana dullaan hin eegu. Garuu kan itti amana kabajaan hin eeggadha. Kan amma dullaan hin eegu, dullaan hin tiksu kana. Yesuus Kiristoosiin dullaan hin tiksu. Sababii maaliif beektu? Mootummaa Waaqayyoo dubbii namaa irraafamu. Mootummaa Waaqayyoo jecha namaa irraafamu. Nuti mootummaa Waaqayyoo qabannee jirra. Waaqa saama namaatti amannee jirra. Waaqni keenya immoo jecha namaa irraafamu miti. Isa du'a mo'ee du'a ajjeesee ka'edha. Kan isaanii inni du'aaf immoo isaan immoo ni eeggatu dullaadhaan. Inni tikfatu tikfatan dullaadhaan. Namni dullaadhaan tikseessatti geessa waan jedhu sun maafanniisa. Nuti isa nu eeguu qabna malee isa dullaan eeggannu hin qabnu. Kana garaagarummaan jiru. Kana amantoonni jabinaan, obsaan, tasgabbiidhaan itti deemu. Onneen keessan immoo raafaman yeroo akkasii kana yoo waa tokko dhogortan baay'ee dhiphatina. Itti waan tan beektu waan ta'eef. Sanaa eebbisu yaada kana yaadachiisan dilbiin fa'aa eebbifamanii eenyuufan dabarsa laata? Awwii jireenya? Sheeka xiqqoo daqiiqa muraasaaf warra kaaniif eebbifamu. Singer daqiiqaa 2-3 dabarsinaa dubbadhaa nan dhufa asuman jira. Eshi barsiisaa waajii Waaqayyo baraaf jireenya keessan hunduma keessanuu yaa eebbisu. Egaa yaadonni baay'een isaa ka'aniiru. Naman baay'ee jaalladhu, baay'ee kabajuu, faarfataa tamaan faariis akkasuma warroota jala jiran warra irra jirtan hunduma keessaniif jaalalliif nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atuun jedha. Itti aansuudhaan nuti yaa'u akkuma obboloonni keenya warroonni kana dura dubbachaa turanitti sirriidha. Silas nuti waaqa nu lolu malee waaqa lolluuf hin qabnu. Waa tokkoon hordofaa ture galgala garee wangeelaa jalatti yookiin immoo waajifaanti barsiisaa waajifaanti waan baay'ee isaa dubbachaa turani. Barsiisa baay'ee waajifaanti barsiisaa ture. Namni tokko gaafa waa dubbatu yookiin immoo namni tokko gaafa ragaadhaan qabatamaan gaafa waa haasa'u waan sirrii fi waan jiru yookiin waan katabamee waan barreeffamee lafa jiru gaafa dubbatu cubbuus miti yakkas miti. Maaliif waan jiru dubbate gatii ta'eefiyyuu namni sun akka kiyyatti cubbuus miti yakkas miti. Garuu eenyummaan yookiin immoo akkaataa ilaalchati waan sana ittiin ibsitu tariitii dogongora ta'uu danda'a. Yaa ta'u mee dhuga baatii tokko yoon kaleessa isinii ba'ee labsii qabna turre kaleessa Waaqayyo nu gargaaree wangeela lallabaa turre magaalaa guddaa irratti baay'ee wangeela lallabaa turre otoo wangeela lallabaa jirru akkasuma obboleewwan keenya musliimonni nutti marsanii bakka haga nu lallabnetti harka keenya qaqqabanii akkas nama 10 akkas hin taana meeshaadhaan kan nuti lallabnu jamaadhaanii harka keenya qabanii bakka akka lallabne waan baay'ee isaan gochaa turan. Sana booda dhaabbannee akkas miti yoo barachuu barbaaddan ta'e jaalalaan dhaabbadhaatii nu gaafadhaa isinitti himuu dandeenya. Lakki immoo
Kana miti yoo ta'an immoo darabee tokko tokkoon isin barsiisuudhaaf yerichaan qabnu amma yeroo nuti qabnu kun yeroo labsiiti waan ta'eef yeroo biraa kophaatti nu wajjin haasa'uu dandeessu waan ta'eef akkas miti sirnaan yookiin immoo jeequmsa tokko malee nu gaafadhaadha jechaanii turre. Qaamni seeraa yookiin immoo milishaan iyyuu isaanirra galee yeroo itti bakka waan hin taane hin barsiisinaa waan hin taane hin dubbatinaa nuun jechaa turan. Haa ta'u garuu waan isin ajaa'ibu keessaa dhugaa waaqni keenya waaqa dhaga'uudha. Bakka hin galateeffanne jechuun guutummaatti bakka waaqayyoodhaan akka addaa kanatti galateeffanne sababni isaa wal ga'anii haganan jedhamu bakka lakkoomsi namoota nu bira ga'anii lakki nuti jaalala lallabna malee lola sin lallabnu badii sin lallabnu sin jaallanna gaafii qabdaniif immoo deebii sinii deebisna garuu arrabsoos dhiisadha darbannaa yookiin immoo bakka waan namatti hin tole tokko ture haa ta'u garuu dhumarratti kun nutti marsanii akka nuti hin deemne nu godhanii bakka sadii iddoo afur jalaa deemnee jalaa siqnee achi siqnee lallabna duuba dhufan achi siqnee lallabna duuba dhufan ijoo namoota gurguddoo jechuudha. Kazaan dhumarratti garuu deemanii kun nu moromsiisu kun harkaan nu qabu akka nuti lallabne godhu garuu akkasumatti lallabaa turre nuti haa ta'u garuu deemanii dhumarratti maal godhanii maayikii fidanii dhufan akkuma keenyatti jechuudha. Maayikii baatanii dhufan. Maayikii baatanii gaafa dhufan nu bira ga'an nuti immoo naannoo sa'aa 11 akkas ta'anitti fakkaata bakka lallaba keenya fidnee tokkummaadhaan karaa yookiin immoo asfaaltii gubbaarratti waaqayyoodhaan galateeffannee yaa waaqayyo nu dursiteerta jennee karaa irratti waaqayyoodhaan galateeffannee teenye. Haguma kanatti meeshaa kireeffatanii dhufan. Kireeffatanii nu bira dhufan. Nu bira dhufanii hin lallabnanii isaan afaan lama sadii dubbatu maayikattiin hin didde. Ispiikarattiin hin didde hin dhaabatte dubbachuus hin dandeenye. Irra kutante. Dhugaa waaqa jiraata. Bakka dinqii nuti ta'e. Mucaan tokko harkatti qabee akkas jedheen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maayikattiin kun sa'a kanarraa kaasee akka nu hojjenne ajajeera jedhe. Sana booda maayikattiin si'a tokko afaan tokko fuudhanii karaan sirriin musliima karaan sirrii akka isaan jedhanii gisee nama duwwaa dubbate sana booda maayikattiin dhaabbatte. Kazaa mucaa wayii na beekachi keessaa kaatee barate mee ashannaa fi maayikii nu kennaan jedhe maal ittiin gootan nus ittiin lallabna naan jedhe dhugaa waaqayyo bakka na dinqee jechuun nuti amma isaan haga loluutti haga nu arrabsuutti haga waan barbaadan jedhutti gaane. Nuti garuu obsaan jaalalaan ofumarraa qaamni seerata jirus naannoo sana jirus namoonni bakkeedhaan dhaabbatan karaa bakka sursa jedha waan ta'eef namoonni dhiisadhaa maqaa keessan dhahan jiran miti lallabaa jiran amantii isaanii ibsachaa jira waan ta'eef iyyuu warra isaan iyyuu kun nutti gama kun maal jedha. Hamma kana gidduutti waaqayyo garuu waan sin ajaa'ibu boojuu guddaa nu kenne lubbuus nu kenne lubbuu haras nu kenne karaa hundumaan nu gargaare. Waaqayyoon keenya maal jechuun barbaade waaqni keenya waaqa dhaga'u yoo waammatte waaqa dhaga'u waaqa argu waaqa darbee si loludha waan ta'eef dhugaa waaqayyo mirgaan nu galche maqaan isaa haa kabajamu akkuma kana waa'ee obboleessa keenyatiifis obboleessi keenya hamaa godhe yookiin yakka yoo ta'e gadi ba'ee nama waaqa gadi ba'ee tarii dhiifama jechuu danda'a garuu immoo wanta jiru dubbachuun cubbuus miti akkas miti obboleewwan koos musliimaa ta'ee nama kamiyyuu namummaa isaatiin nan jaalladha nan kabaja akka obboleessatti sababni isaa abbaa kiyyata abbaa jaalalaati waan ta'eef jaalala lama isiniin jedha baay'een isin kabaja baay'een isin hordofaa waaqayyo isin haa eebbisuu naa eebbifamaadha karaa kamiin iyyuu immoo isin bukkee jirraa isiniin jedha naa eebbifama. Eebbifame dhugaa si eebbisu yeroo warra kaan dabarsina jedheeni dhiifama naa godhis harkatti hin qabne baay'ee rakkoon qabu. I think seenaa seeni profeetii dura seenaa dubbadhaa wayiitii immoo yeroo si mijatu jira naan jedhi. Seenaa daqiiqaa tokko hanga wayii dabarsina. Seenaa jirtaa? Seenaan hin jirtu. Hayi nagaa waaqayyo ta'u waajii akkam jirtu. Sagaleen na bira jira beektaa antina bakka hojiin jira dhiifama qoyi gidduutti namnatti dhufe. Dhiifama. Qoyi. Booda deebi'e. Waajii xumuratti dhiifama waliin. Okay, profeetiidha maqaan natti fakkaata. Itti fufi. Hunduma keessaniif haa ta'u yaa'u baay'een isaa dubbatamee gatii ta'eef yeroo xiqqoo isheen dubbadha. Hundumaa dursa gareen wangeelaa yeroo garaagaraa isiniin hordofa jalaani galata qabdu maaliif jennaan dhugaa dubbachuutii fi wangeelli keenya lolaadha Kiristoos lolaadha akkuma jennu. Tarii al tokko yeroo dubbachuun barbaachisus immoo dubbachuun inuma jira. Kanaaf garee kana nan galateeffadha inni kan biraanii obboleessi keenya tariitii
yeroo ammaa kana maal nurraa barbaada kan jedhu yoo dubbadde gaarii isa kaan dubbatameera waan ta'eef inni jalqabaa kiristaanonni wacuu miidiyaarra deemnee fokkoruu maal kuni akkasumarra vaaliiwuun qabana bukkeetti maal goonare isa jalqabaa dhoksaatti kadhachuudha. Waan deeggaruu qabnu immoo amma waaqayyo nu gargaaree sappoorti goonee tarii waaqayyo isa gargaaree bakka jiru kanaa yoo bilisa ba'ee lafa sanarraa dachee sanarraa illee bakka iddoo biraatti akkasinitti yaaddannan beeka. Gochuudha inni kan biraan nuti kadhachuudha bakka walumaa galatti humni humna caalu humna kadhataati. Sanuu billaa keenya baannee waan garaagaraa fudhannee baanee lollurraa sanuutti jilba keenya mana keenya keessatti gadi jennee jilbeenfannee kadhannutu mo'achuu danda'a. Maaliif waaqni keenya lolaa erga ta'ee waaqni nu itti amannu waaqa dhaga'u gurra qabu waaqa argu ija qabudha waan ta'eef waaqa akkasumaanii miti gatii ta'eef kadhachuutu nurraa eegama kiristaanonni. Wanti taate kuni chaalenjii nama dhufte kuni kiristaanota humna dabaluufi qabdee abdii qaba. Because zimmennee mani kiristaana inni masqalli rarraafannee ani peenteedhaan pirootestaantiidhaan sanaa utuu hin taane akka kiyyatti wanti laphee korraatti dhaga'amuun dubbachuu barbaada waan ta'eefan dubbadha. Kadhachuudha bakka. Kiristaanonni darban tajaajiltoonni darban abbootiin hafuuraa darban namoonni dhugaadhaaf wangeelaaf Pheexiroos, Istifaanos, Yohaannis warroonni macaafa qulqulluudhaaf jedhanii lubbuu isaanii dabarsaa turanii falmachaa turanis akkuma kanarra ga'aa ture garuu kadhannaadhaan namoonni immoo walitti qabamanii Pheexiroosii feroon harkaan miilli isaa hidhame sana kadhachaa turan jedha. Gareen kun akkuma jirutti kadhannaatti yoo galee yoo kadhate gargaaramuu dandeenya isa jedhu teenkee eebbifama. Daqiiqaan koo dhumeera waan ta'eef ulfaadha. Eebbifame si eebbisu ulfaadhotillee. Tarii obboloota biroo yoo jiraattan barsiisaa Joon osoo jiraattan waan irraan fa'aa osoo jiraattan ergaddaa amantoonni kan biraan. Okay. Hawwii bira sagalee jira. Hawwichoo segeendii 30 maqaa segeendii 30 caalaan dubbatina. Hawwichoo mo'eeraa segeendii 30 dubbattu. Gara xumuruuttan dhufa waan ta'eef. Tole wajji koo nagaan hunduma keessaniif waa ta'uu akkam jirtu nagaan miti. Nagaa kootiyaani. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti toltu. Baay'een isin jaalladha. Ati nama jabaadha. Namoonni si wajjin jiranillee akkasumadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Viidiyoo wayiin argee TikTok irratti illee viidiyoo yeroo ofin agarre baay'een gammadee ani miidhama obboleessa keenyaatti hin gammadu si galee maaliif kaleessa yeroo mana isaa turanii barsiisa kennuu fi namoonni hin dandeenye na fakkaata inni barumsa isa barbaachisa amantii keenyatti ufuudhaa fi waan baay'ee isa hafaa kana hundammoo dogoggoreera ifamallee gaafateera. Wanti dhiifama caalu immoo tokkoyyuu hin jiru. Wanti dhiifama caalu hin jiru. Ani immoo baay'een gammadaani jecha baay'een haasa'u garuu baay'ee gammadeera gooftaan isin haa eebbisu akkuma kanatti itti fufnee dhugaa dubbachuudhaaf bakka itti gargaaru yoo jiraatan illee bira dhaabbachuu nan danda'a gooftaan immoo isaa gargaaru isaaf haa dhaabbatu. Ani garee kana baay'een isin hordofaa baay'een isin jaalladha. Atis immoo wajjin jiraadhu. Ani jecha hin qabu dhugaa dubbachuuf isiniif gooftaan isin haa eebbisu ayyaanni isiniif haa baay'atu isin wajjin jirra obboleessa keenya immoo bakka inni jirutti gooftaan isaaf haa dhaabbatu isa wajjin haa ta'u illee amma dandeenya waaqayyoon kadhannaa fi wajjii qotillee jiraadhu galatoomishi baay'ee. Atillee eebbifame si haa eebbisu.